دانو opinion تون أيدي رقبت نمو هجي إني دنده الرخيص هو نمو where can he fit إيش تفيت قولو دندا إيش دلقو دندا نمني تناخان برسيسو دندا لكن دنده بيوغرو دندا لكي يوغرو دنده حواسان ديمو دندا لكي ديمو دنده مالقو دندا وانا فانقبو نما عربسو دندا سو إنيو كاربسو قون مي إنيو كانو عربسو قون هيا جوهر هانو را عربسو كافاوا عربسو أورمو ولقاها عربسو ورب انتها عربسو إني خنان غرغريا خاو رمدي سا خنا من دابا سافي خايا هوتيل خالتي وعربسو ورا أكسا ورا كتنخاد آخنا هنداهو نمو دنديتيك أبوني هجي إسات رمضان ميجتشو نمو دنديتيك أبون هجي إسات رمضان نجيسو دودو بيدا تربان لمتي إيجديم ورا تنخوته وجين ديمي ولك أبريتي هوتيل خالي نجيسو دودو بيدا خنا دال نجيسو دودو بيدا خنا نافينو لينجل سياسة أدد ديكر وليف دولا ولد بفنا قرو يا أدد دتشي سمي نافيني دتشي في سمير قرو still he respect me I respect him نين كبجة نخبجة لا ميلا يا سيقلتو نجي سود دودو بيدا نافي إني يعني خيا في خسا دتشي سمي ولين ديقرو ولدرات أبن إلى التي سالخين أد قرو still مجانسون خبجة نمران فورو نما خبجو أتيس نخبج جتشي بدان نجي سود دو أفانيهم بو jecha hudduu keessa maarree godha no dhaabbii politikaa tan qabu biltsiginna deegara biltsiginnaa kaayatee qabaa jechuudha ni deegara biltsiginnaa isaa duraan tuyxu kabajaa immoo namummaa isa waliin qabda jechuudha nageessa oddoo dubbee gaafa dhaqu guyyaa torbaan lamatti aangoo isa fakkaattu ogummaa isaatiin dandeettii isaatiin waan barateen qabanii aangoo irra kaayanii muudama kennanii fi jechuudha. An arragaa silaanin tana haate bishaan qorittiin ifajjeessa yookaanis miseensa fuudheetiin mormattiif kaahee ifrarraasaa jechuudha. Qaaniin kanaa oli addunyaa tanarra hin jirtu qaanummaan tanaa oli anaa fi falmataa ibroodhaa wajjiin biltsiginnaa faarsaa baanee wajjiin biltsiginnaa taanee wajjiin abbichuu jechaa baanee gaafaan an falmataa dura galee baatii jaha achi taa'ee falmataan ana duubaan koota haatee suutum osoo namaa sin arrabsin osoo wahii sin belleessin nagaan na boodarra dhufee torbaan lamatti guwaangoo qabate caffee raammis haada fuudheetiin ifrarraasaan isiniin jedhe qaaniin ilma namaa kanaa ol hin jirtu kana booda afaan kamiin maatii isaatiin dubbata afaan kamiin gabbayee haasawa salphinni kanaa olii hin jiru namuu warri alaagale wanni galeef aangoo barbaada namuu warri alaagale wanni galeef dach lafa barbaada maallaqa barbaada maqaa barbaada hannaaf gale warri alaagale including nageessa oddoo dubbeetis wanni galeef hangaasaanis wanni galeef jaafaraliitis wanni galeef wanni mucaan fadhiidoon awurooppaa galee gujisun inninis wanni galeef hundinuu dantaadhaaf galan dantaa arkachuu keessatti garuu namni waan yaade yoo hattellee waa wayyaa hati maaliif xiqqoo hattus hattuu jedhamtaa sigalee guddoo hattus hattuu jedhamtaa qarshii 10 hattus ati hattuudha qarshii miliyoona 10 hattus ati hattuudha maqaan hattummaadhaa tokko sigalee maqaan gantummaadhaatis walqixa amma yoo silaa biltsiginnaa faarsuudha yoo silaa aabaawoo arrabsu kaafaawoo arrabsu joohar arrabsu pente arrabsu yalmaan pente yalmaan mishinari warri harargeedhaa beekaan qabu gowwaadhaa namni je tanakaan oromoo keessaa oromoo hin arrabsin takkallee qabu joollee arsii dhiyootana wali qabeeti girrisaa gandummaan jaaramtee joor deeggartuu jeen akka waan arsiin gandummaadhaan joor deeggartutti girrisaa gandaan jaarame jeen joollee arsiidhaatiin harargeedhaan beekaan keenya gowwa walaalaan keenya gowwa qotee bulaan keenya gowwa namni harargee faayidaan qabu namni je tanakaan yaa obboleeyyan kiyya warra wallaggaa guutuu wali qabeeti warra nu maleedha yalmaan pente yalmaan mishinari yalmaan marreedha jee arrabaa waan hin hambisin inumaa wallaggaa guututti oromummaa irraa fuudheeti kaan benishaanguli galchee kaan amaara galchee kaan maali galcheefite sigalee
silaagaa arrabaan aangoo harkatanii namni itti aanaa muummicha ministeeraa ta'uu tana haadha. Mee ilaalaa, mee if madaalaa akkeessatti tana haa mee rabbii jiif laali. Hangam takka ooppidiummaan ati faarsitu si tuffatti. Hangam takka ooppidiummaan ati faarsitu bakka siif hin qabne. Hangam takka wallaalummaa keessi beekanii tana haa. Yooni aangoon kalee nageessoo uddootiif kennamtee si amata meeqachii waa arrabsu kana hidda baasee afaan hanga baaldi saaqee liqaawwan bar qabaleedhaa osoo sin godhini nageessoon maaliif nageessoon nama qare waldinnuus siyaasa waldura dhaabbannuus dhugaa waliin hin dinnu nageessoon nama qare nama digirii yuunivarsiitiidhaa qabu seera barate ati doktorummaa ijoollee holkoleedhaatu Facebook irratti siin jedhe waa takkallee laalme gaafa galtu OBN'n Dr. Angaasaa jeessifate garuu jarri duubaan arraba si baasee si koflaa jira ignorantummaa kee namni laal mallattoo wallaalummaa keetii ta duraa doktorummaan qabneen gaafa siyaaman yeey akkamin namni waan hin qabneen if yaama akkamin namni jecha Facebook irratti namni namaan je'een if yaama hangan takka if tuffachiiftana ansilaan iftee arra guyyaa arraa loolu ansilaa arra guyyaa arraa bobbaheen galu ifirrarraas laal ifirrarraas bakka addabaabaayii namni hundi darkutti caffee raamis asirrarree caffee raamisitu armolti ifirrarraase dhaqaa laala achiin barbaadee addabaabaayii bakka namni hundi darku achitti iffannisee biitaa ana daawwattu maaliif nin salphadhe nin qaanawe natti nafne amata meeqaa wanniin an amata meeqa faarsu warraan an amata meeqa arrabse duratti na xiqqeeyse masaanuu meeqa qabda masaanuu caffee raamisu masaanuu keettaami caffee raamisu masaanuu keettaami awra biji qaaniin kanaa olii weefte qaaniin kanaa olii caffee raamisu masaanuu keetti oppidiyoon caffee raamisura si qaanaysi tarbiji obboleessoo gurbaa si booda dhaqi si maqaa dooktaraa qabu nageessoo iddoo dubbee ka maqaa dooktaraa hin qabne dhaqanii biiroo haqaa Oromiyaa itti gaafatamaa godhanii muudan dandeettii isaatiin ammaa godhan jiru maaliif nama baratee nageessoon digirii isaa baasee agarsiisuu danda'a lama dammaasii nageessoon as bahee jecha babbadaa nama arrabse nama madeesse nageessoon as bahee warra wallaggaan arrabsine nageessoon as bahee harargeen arrabsine nageessoon as bahee arsiin arrabsine nageessoon as bahee warra jimmaa faarsee haa arrabsine nageessoon oromoodhaa nama oromoodhaa habiltsiginnaa deeggaru daasee itti amana we respect him that way sigale gurbaa tokkotu waan dhugnaan jee waa dhugoobsun maaliif namni guwaasoo at least bishaan bekeessa dhuguu guwaasoo hittu ni barbaachisu gurbaan sun rongiidha komanti isaa posti godheen ture anyhow sila haada dhootanii kan iffannisan dhugaa dubbachuudhaaf ani isaafiin aaru jira aboo maaltu maqaa kiyaan siinee waa kataba ali khabiraatu waafate nama biraatu maqaa kii qaba okay all right report na goda rabija nama aliye warisan anamiti report na goda daga tuqati report na goda maqaan kiyo maqaa yeroo dheeraa ture maqaan ali khun yeroo dheeraa ture na wari maqaa hibaafatan yo report goda automatically hidemtan blogs goda automatically facebook ra sinakan kanaafu kolkoleen waaka goda dalagu dhisa ngorina annamarti report godum fedu yoni deegar khiya maqaa hibaafatan lemmi no yo hangaru maqaa kee turee jira maqaa amata lama duran baafannee amata duran baafannee amata kudha lama duran baafannee kanaafu dhisa tana khaadhaa fi warra tana fakkaatu Jafarallee annin qaanfadhe Jafarallee eenyu kana olola tokko ofu jiran gabarnara Harargeedhaan nagodhaadhaa olola naa oofaa jeeti joolletti gama duubaati walitti himanii gabarnara mootummaan gartee reakshinii social media kana waan laaltuuf anis nageessoon eega biiroo haqaate anis gabarnara gartee Harargeedhaa ta'uudhaan qabaan ariyyuu dandeettii qabdaa itti barnootatti qabdaa ogummaatti qabdaa Jafarallee ammaasii nama pirinsipilii qabu nama seera namumaa guutu you cannot do that
opinion gaafa si xiqqeessitu nama si arrabsiiftee Jaafar Ali jecha Daani'el Kibret Oromoodhaan jee ati Oromoodhaan jette an gaafa sirraa duraan jibbaa hin qabu Jaafar Ali gaafa ati jecha Daani'el Kibret walaloo barreessee intala Amaaratti kennee intalti Amaaraa mangaa jettee beeta mangistii keessaa dubbifte mangaa means girrisa mangaa jechuun girrisaa jechuudha jecha girrisaa juhana amma sirraan deebi'a ana kaddatti ilaala jecha girrisaa ju namni Oromoodhaan jee Daani'el Kibret Oromoodhaan jee jecha girrisaa ju akkamitti barreessee walaloo michiyyoo beeta mangistii keessaa dubbiftetti kennee michiyoon achi keessaa Oromoodhaan jette Jaafar Ali jecha san jalaa fuudheeti mootii girrisaadhaa je'een Joohariin an Joohar haa arrabsu rakkoo irraan qabu Joohar akka nam tokkotti haa arrabsu sigalee Baqqalaa Garbaa haa arrabsu sun rakkoodhaa miti garuu Joohariin mootii girrisaa hugguu ju'uun girrisaan sun qeeroodhaa beekadhaa qeeroodhaan Jaafar Ali girrisaa jechaadhaa jira akkasii kadha qeeroo Oromoodhaa takalee harka kana gootee harka qullaa qawwee dura dhaabbattee dhumteeni Daani'el Kibret jalaa fuudhee girrisaa jechaanii jira an caffee raamis biratti namni Oromoodhaan girrisaa jee dhiifaman qabu naati suuli yaafannee jaaketa firraa baafnee walitti asbaanee jirraa lolli labsamee jira eenyu Jaafar Ali kana booda nageen tokkollee hin jiru naga tokko narraan eegin wili akkumaan tanakaa godhuun si godhuudhaa ta'a akkumaan tanakaa godhee hoteela galchee akka hoteelaa gadi hin baane godhe atis kana booda siifi caffee raamisidduu nageen hin jiru eega Oromoodhaan girrisaa jette zaa'aa Oromoon girrisaa jettirraa kaaftee lola qeeroo irratti labsitee jirta anis qeeroo defend godhuudhaaf muradhee ka'eetiin jira kanaafuu atis kana booda bakka itti filaaltu bakka tanakatti filaalta ganda tanakatti filaaltatis madaalli kee tanakaadha ati Harargee bulchuudhaa miti qabalee takka maatii tee bulchuu hin dandeenye nama maatii ifii facaasee ilmaan fi facaasee jaartii fi facaasee girlfriendiidhaa wajjin galu umrii kanaan ilmaan fi bebbereedaa dardara gurguddaa sinqixaa kana facaaftee jaartii tee kabajaatan umrii guutuu wajjin jiraatte facaaftee girlfriendii afaan Oromoodhaan beeyne intala Amaaraatti hojii galta ammaan tana sabboonummaa Oromoodhaa dubbatte intala afaan Oromoodhaa hin beeyne tokko indeennesh daanaanesh zamana joolleen qeeroo dhiifte kanatti Jaafar Ali intala Amaaraatti wajjin fuutee galta jaartii tee intala Oromoodhaa kabajaa qabdu dhiifteeti zamana namni Amaara dhiisee Oromoo fuudhutti ati Oromtitti dhiiftee Amaara fuutee Amaara wajjin galta girlfriendii namni kanaa namni maatii fi bulchuu hin danda'in biyya bulchuu ummata bulchuu hin danda'u Jaafar Ali kuni dhugaa atis beektu dhugaa namni si beeku hundi beeku Oromtitti dhiifteeti Amaara fuutee Amaara wajjin galta siyaasaa Oromoodhaa keessa galtee siyaasaa Oromoodhaa bocolta warreen isa deeggartan warreen Jaafar deeggartan social media gubbaa let me tell you this jara keenya yoo honestly kan Oromoo deeggaru taate yoo kan Oromummaa jaalanu taate yoo kan Oromoo tana akka ceetee mootee akka namatti jiraattu barbaannu taate there is no way nama Oromtitti hiikee maatii fi facaasee girlfriendii Amaaraatii wajjin galu namni deeggaru namummaadhaan Jaafar jaaladhu firummaadhaan Jaafar jaaladhu sodaqqota kalleen qabu garuu waa'ee siyaasaa Oromoodhaa keessatti warreen ifiifuu bocolome akka Jaafar Ali kun siyaasaa Oromoodhaa dhufanii bocolan hayyamuu hin qabu we are not going to let that happen Jaafar Ali hayyuudhaa miti maaliif hayyuudhaa miti hayyuun maatii ifii tartiibaan bulfata hayyuun ilmaan ifii tartiibaan guddifata hayyuun jaartii fi ilmaan kabajaa qabu mana dhiisee dhalaa Amaaraa jala hin fiigu hayyuun beekaa waan godhu waan private isaa ilmaan isaa duratti hin godhu hin xiqqeessu kanaafi Jaafar Ali hayyummaa hin qabu hayyummaan maatii isaatiif hin tahin hayyummaan ilmaan isaatiif hin tahin hayyummaan niitii isaatiif hin tahin hayyummaan dhalaa Oromoodhaa dhiisee beera Amaaraa jala fiiguun takkalleen hayyummaadhaa miti wallaala beekaan kanan godhu
beekan dura bulchinsi mana keetirraa ka bulchinsi dhugaadhaa bulchinsi haqaa mana keetirraa ka you need to know how to take care of your own family first sigale sheeko barreessuun sheeko dubbisuun hayyuu naman gootu asoosama dubbisuun afaan oromoodhaa dubbisuun hayyuu beekaa naman gootu barruu namarraa wali qabanii qindeessanii haasa'uun hayyuu naman gootu nama siyaasaa naman gootu jafarali titaayiidhaan namni biyyan bulchu titaayiidhaan namni biyya bulchuu hin danda'u namni titaayiidhaan hayyuun ta'u namni titaayiidhaan politishiyaanan ta'u garuu titaayiidhaan namni afaan oromoodhaa dubbisuu ni beeka that's what we are doing afaan oromoodhaa qindeeffatee qara'uu ni beeka sagalee bareedduu qabda maashaallah hoguu qaraatu afaan oromoodhaa ni mi'eessita ni tottolchita that's it kana jechuun Jafarali politishiyaana yookaan hayyuu yookaan beekaa yookaan namaan deemuu danda'a jechuudha miti silaa namaan deemuu dandeessee faamilii teetu gadi hin dhiiftu faamilii teen facaaftu kana booda lolli nu idduutti labsamee jira jechuudha siitu lola seenii dhufee dhiibatee oromoodhaan girrisaa je'ee mootii girrisaadhaa hoggana girrisaadhaa the word girrisaa is referring to qeyroo oromo qeyroo ati opidio duranii wajjin tiipele wajjin gurgurattee facaaftee biraa deemte ati qabsoo gootee biyyaa baate Jafarali qabsoo gootee biyyarraa baate qabsoo eessa gootee biyyarraa baate eessatti tiipele wal mormitee wal dhooytee biyyarraa baate eessatti hidhamtee biyyarraa baate never takkaa hidhamteen beektu takkaa qabsoo gooteen beektu osoonuma garaa kee ariituuti qabeenya lagaraa misirratti gurgurattanii wal nyaattanii qabeenya wal jalaa hattanii wal jalaa baqattan that's it malee takkaa Jafarali oromoodhaaf jecha sakandii takka miidhameen beeku lafatti qabsoo gootee yoo qabaatte as baasi haay social media gubbaa guyyaa tokko yoo oromoodhaaf hidhamtee beekte Jafarali yoo guyyaa tokko za'aa takka oromoodhaa jecha hidhamtee beekte yoo za'aa takka oromoo jecha ala bultee beekte hunoo dirreen tana fardi kana fidii askaay takkaa taatee hin beektu takkaa oromoodhaaf miidhamtee hin beektu qabeenya lagaraamis wal saamtanii osoo wal duraan baqattanuu atis gurgurattee kaan ayisuuzu bilattee kaan maal gootee kaan osoo gandara isaan fiidu hattuun hanarra wal qabdanii osoo hattuu wal baqattanuu biyyarraa baatan wal dheessitan hattuun wal tokkomuudhaaf osoo wal barbaaddanu realitiin jirtu kaan walii takkattiin tartiibaan lafa kaan waa'ee walliftoota keenyaati walliftoota keenya laal jara keenya waan takkaan isima ijoolleen tuulama qalbiin dhageeffadha waan yaasu kana qalbiin dhageeffadha kalee gaafa maaster pilaaniidha harar gammoojjii harargee keessaa fiixa wallaggaati gammoojjii baalee keessaa jimma keessaa wallorraa maaster pilaanii milkaa'uun qabu burraayyuun ta oromooti sabbataan ta oromoodhaati finfinneen ta oromoodhaati je'ee miskiinni hiyyeessi takkaa finfinnee dhufeen beeyne ka burraayyuun beeyne ka sabbataan beeyne ka sulultaan beeyne oromiyaa bakka hundatti dhumaadhaa kan ture ilmaan tuulamaa ka amata 150 gabrummaan hadhooytuun gubbaddeemu jirtu kana dandamachiisuudhaaf nuti tokko oromoon tokko jedhanii qeeroon halaalatti dhumaadhaa turte wareegamaadhaa turte ummanni tuulamaa arraan tanaas miidhuma san caaltu gubbaddeemaadhaa jira gabrummaa san caaltu gubbaddeemaadhaa jira arra artistoonni keenya ijoolleen tuulamaa qoftiin keessaa filamteeti PP maallaqa kafaltee fi qabbeessee haa jirti aktivistoota kanuma tuulamaa qofa qabdeeti maallaqa kafaltee fi maallaqaan sobdee dachii abbaa isaaniitiin dachii haadha isaaniitiin sobdee afaan qabachiiftee artistoonni ijoolleen tuulamaa afaan isaanii qabamee jira aktivistoonni ijoolleen tuulamaa afaan isaanii qabamee jiran garuu arraan tanaas haati isaanii haboon isaanii adaadan isaanii dikeedha gurguran oromoo keessaa hiyyeessi miskiinni gabrummaan irra deemtee ijoollee tuulamaati finfinnee keessa warri magaalatti deemee garbuu gurguru warri dikee goggogsee gurguru ilmaan tuulamaati arra aktivistoonni ijoolleen tuulamaa warri akka Biraanuu Leenjisoo warri akka Garasuu Tufaadhaa warri akka Dammaqaa Nagaasaadhaa kun osoo kana arkaniitii qochumaan isaanii isaan sobee garaan isaanii isaan sobee
aangoon tatuulamaati kana booda warreen ilmaan oromoodhaa kan kalee finfinnee ja'a wareegamaa ture dantaa isaaniitii waa'ee finfinnee maaltu isin galchaa nuti ilmaan tuulamaati waa'ee lafa tuulamaa maal isin naqaa Salaalee without border we are Salaalee we are pro Salaalee we don't care about other Oromos that is what they are telling us nuti arras isaan tukkana jejennee tokkummaan keenya ilmaan tuulamaatii fi ilmaan arsii walgattee addaan hin baanu tokko arras tokkummaan dhaabban garuu wanni artistoonni keenya godhaadhaa jiran dogoggora seenaadhaati arra yeroo oromotti roorroon hammaattu kalee dubbachaadhaa turanii arraan tana waan namni isaanii qoftiin aangoo irratti heddummaatuuf maallaqa harkatanii dachii finfinnee keessaa harkatanii afaan qabatanii tattaadhaa jiran Hacaalurraa eegalee jaamboo jootteet isaan hundinuu tsaggaayee dandaan lee qabi warri arra afaan cuqqaale'uuni maaliin cuqqaalan dachuma abbaa isaanii dachuma ilmaan Salaaleedhaatiin sobanii afaan cuqqaalanii taa'u jira akka waan kalee Salaaleedhaaf qabsaawaa turanii yookaan namni Salaaleedhaa aangoo qabachuudhaaf qabsaawaadhaa turetti if jalaa fakkeessee seenaa keessillee if jalaa balleessaadhaa jirtan arra rakkoon Oromoo biraan ulaaltu rakkoon Oromoo biraa keessan jirru warri kalee duratti as ba'ee onneedhaan qabsaawaa ture warri akka Hacaaluudha warri akka gaarumsaadha warri akka jaamboo jootteedha where are they now warri akka Caalaa Bultumeedhaa mee isi jiran maaltu afaan qabe hidhumanii mana hidhaa seenanii maaliif callisan we know all this maaliif callisan mana hidhaa seenammoo jarri kun qaallittiidha jirammoo ni du'ammoo arraas Oromoon kalee Caala dhumaadhaa jirti kalee Caala ajjeefamaadhaa jiran kalee du'aa tures Oromoodha gaafa isaan qabsawan kaarra dhumaa jirus Oromoodha ummannummaan isaan silaa bakka bu'uuna jan Salaalee without border warri kan maanta by the way leencoo baatii Salaalee warrummaan amma isaa wali qabatanuu ijoollee Salaaleedhaati amma leencoo baatii namni Arsiidha beeka he's not Arsii he's Salaalee dubbiseela barbaadanii nama Salaalee wali qabanii lakki piipin istirateejiin isin qabdu yoon central Oromiyaa kana Salaalee tana qabadhee if jala galchee isaan nakka ubaatan isaan maallaqaan subee aangoodhaan subee if jetti yoon galchee warri biraa Harargee keessaa fincilan Baalee keessaa fincilan magaalaa guddurraa halaala waan jiraniif nan jeequu kanaafuu naannoo magaalaa guddoo kana nagaa tasgabbeessuudhaan qabaa kan godhuudhaaf ijoollee Salaaleedhaa maallaqaan bitee if jalatti qabuudhaan qabaadha that is the goal we know kana diinni amma duraas godhaadhaa ture biltsiginnaanis irra deebitee san godhaadhaa jirti warra bitameetu an nagaddisiisa waliftoota keenya kahalee duratti bahee qeeroo haasaa ture ka duratti bahee rakkoo Oromoodhaa dubbachaadhaa ture warra what is that Fayyisaa Leellisaa faan hugguu waan akkanaa haasa'u Fayyisaa Leellisaa you belongs to all Oromo my brother ati bar nama Oromoo hundaati ati bar Oromoo hundaas qabaas ati bar Oromoo hundaas simboona maa if xiqqeessitee if galchite gandatti ati Wallaggaati ati Harargeeti ati Arsiiti ati Oromoo hundaati Fayyisaa arra gandattiif deeftaniiti qeettiif galchitanii analma Salaaleedhaa namni keenya aangoo qabatee naaf gaya kabiraa haadhumu akkasii miti dammaqinni irrina dammaqinaa qabdan irrina dammaqinaa qabsaawaan maallaqaan hin bitamu qabsaawaan dhugaadhaa saba fi dantaadhaaf hin gurguru qabsaawaan dhugaadhaa dantaa jala goree saba fi hin kennu nuti kalee walliftoonni keenya qabsaawota keenyatti beekaadhaa turre walliftoonni keenya aktivistoota keenya jennee beekaadhaa turre arra garuu anniin dubbadha Oromoon biraan dubbatu caljettee teessi garuu dhugaa jirtu kana ni beekana arra Taakkalaa Uumaa achi jira Shimallis Abdiisaa achi jira namoota keenya aangoo keessatti dummeeffanne bar arraas hiyyeettiin intalti Salaaleedhaa dikeedha gurguraadhaa bulaadhaa jirti arraas hiyyeessi ilmi Salaaleedhaa Finfinnee keessa deemeeti gaallaa jaamaadhaa qamadii garbuu gurguraadhaa bar jiraachaadhaa jira gurmura kaatee maaltu hii jirame arraas bar lafti teessan lafti abbaa keessanii lafti Salaaleedhaa bar saamamaadhaa jirti een saamaa jira Oromoo saamaa jira
warra maallaqa qabuutu alagaadhaaf bitachaadhaa jira. Isin arraas lafa teessan alagaadhaaf gurgurtanii wajjin nyaachaa jirtan. Biraanuu Leenjisoo arraas garuma kee qochumaa kee guutuudha jecha lafuma abbaa keetii lafa adeerran keetii gubbaa dhaabbattee alagaadhaa wajjin gurgurattee nyaachaadhaa jirta. Kun siif salphina. Bitaminsi kanaa olii hin hafne. Silaa arra hiyyeessilmaan tuulamaa kadharraa bahee hiyyummarraa bahee dikee gurguruu dhiisee waardiyaa hulaa namaa dura dhaabbachuu dhiisee bishaan namaa waraabuu dhiisee tasgabbaawee jiruu gaarii jiraate bitamtanillee waa takka illee qabdu hin dubbannu. Obboleeyyan keenya baga rakkoo keessaa nuu banii jenna. Obboleeyyan keenya saniif qabsaa'aa turrees saniifi Oromoonni takkaa Finfinnee dhufee hin beekne wareegamaadhaa turan. Silaa Oromoo hundaaf gammachuudha. Gammachuun teessan Oromoo hundaaf gammachuudha ture. Arra garuu isin osooni ilmaan salaaleedhaa Finfinnee keessaa garbuu gurmurra kaayatanii deemanii gurguranii ilmaanii nyaata ilmaanii galanii osoo namni keessan miilaan lafa deemu osoo haati teessan dikee loonii goggogsitee magaalaa keessa teessee gurgurtu osoo ijoolleen salaaleedhaa bishaan qulqulluu dhugaatiidhaa hin argatin osoo ijoolleen salaaleedhaa waldhaansa gahaa hin qabaanne arraan tana aktivistoonni ijoolleen tuulamaa hundinuu Oromorraa adda citanii Oromoo keessaa bahanii biltsiginnaa faarsaa jiran nuti bilisoomnee jirraa jedhanii. Uummanni keessan bilisoomee jira uummanni tuulamaa. Warrimmaan naannoo Finfinneedhaa qubatu kun bilisoomee jira. Aktivistoota ijoollee salaaleetii fi walliftoonni ijoolleen salaaleedhaa namni keessan dhugatti namni salaaleedhaa Oromoonni salaalee Oromoonni tuulamaa kun bilisoomee jira. Eenyu isin gabroomse Oromoodha. Kalee eenyu isin nyaachaadhaa ture eenyu isin saamaa ture arra eenyu isin saamaadhaa jira isin diinummaadhaaf eenyu himattan arra maa calliftan kalee Oromoon isin hojii dhaabbatte kalee gaafa lafti tuulamaa saamamtu Wallaggaa fi Gujii keessaa dargaggeessi harka qullaa bahee dhumaa ture arra artistoonni keenya ijoolleen tuulamaa maaliif afaan qabatan? Arra aktivistoonni keenya ijoolleen tuulamaa maaliif afaan qabatan? Kalee Wallaggattu sanii ijoolleen qeeroo Wallaggaa kalee caljettee gaafalmaan tuulamaa lafa sirraa buqqaasan qeeroo Wallaggaa wajjiin salfii baatee wajjiin falmaa turte qeeroon Gujii wajjiin kaatee Finfinneen lafa teenyaa jechaa turte. Qeeroon Harargeedhaa wajjiin baatee Finfinneen lafa teenya hin tuqamtu burraayyuun teenya jechaa turan. Qeeroon Arsii wajjiin bahaa turte. Arra garuu yeroo Oromoon dhumaatii hamaa keessa galte kanatti artistoonni keenya ijoolleen tuulamaa qoftiin not any other. Aktivistoonni keenyaas ijoolleen tuulamaa qoftiin mootummaa tanaa wajjin dhaabbatanii caljanii Oromoo dhumtu eegaadhaa jiran. Kuni seenaa keessatti seenaa xuraawaadha. Seenaa badaadha hojjettan. Kalees kan qabsaa'aa turtan garaa keessaniif jechuudha. Seenaa keessan kakaleelleedha billeessaadhaa jirtan. Sigale. Arra wanni arraa kun ni dabra. Warri afaan qabatanii arraan tana sa'idaanuu maalleeyni afaan nama cuqaala. Akkamitti Hacaaluu Hundeessaa maallaqaan afaan cuqaalan namaan akkaan jaaladhu walli isaan ittiin boonu idaanuu idaa maalleeyni afaan namni cuqaala. Mucaa tiipelee dura dhaabbatee falmate mucaa nuti goota beeynu mucaa nuti fakkeenya qeeroodhaa ta jennuun arra gaafa uummanni isaa dhumu caljee harka maratee taa'a. Aktivistoonni warra alaagalee irra laalu warra alaagalee warra akka Biraanuu Leenjisoodhaa
Amerikatti sociology barate sociology dhaan namni waa takka illee hin jiru waa takka illee he cannot even challenge you eenyu Brown Lenso he cannot challenge you nama wallala yaadaan simoo hun dandeenya khalee waan kanaan barreesseef khalee waan ijoollee tuulamaa rakkoo ijoolleen tuulamaa qabduun barreesse sarakkoon tunoo furamtee jirti namni obboleeyyan keedii kee gurguruu dhiisanii jiranii bishaan nama waraabu kadhachuu irraa banii jiranii eesaan bilisoomtee ati akka biltsignaa deeggartu osoo uummanni kee salaalee atiniin qabsaa'uu jettu osoo dhumtu akkamitti biltsignaa deeggartu jechuun gaafadhu bilook na godhe because he cannot challenge akka qochumaadhaaf bita mirgaa fi barbaadaa jira Ameerikatti ilaal jara keenya Ameerikatti yoo waan tartiiba qaba waan nagaa medical field faayoon baratin namni sociology barate Ameerika dalagaa argatu namni Afrikaadhaa dhufee asitti sociology barate political science barate dalagaa argatu eenyu Brown Lenso nama Ameerika keessa dalagaa dhabee iyyannaa naaguutaa jedhee gamana fiigaadhaa ture isaa furmaata inni bilisoome maal bilisoomse garaa isaa bilisoomse OMN Oromoodhaa hojii wal barsiise OMN irratti ba'ee haasa'uun aktivistii isa goote tigale OMN beekame arraan tan diinni OMN tokkoffaanis Jooriitu addunyaa wal barsiise Jooriitu Oromoodhaa wal barsiise namni Johar Billeessuudha Johar Billeessuudha qabsaa tokkoffaanis duuba gaafana garaaf qabsooyinamoo sabaaf qabsooyinaan nama harkaa wal dho'itti yeroo tun gingilchaadhaa wanniin juuf yeroo nama jedhu gingilchaadhaa wanniin juuf warra sabaa qabsaa'aa turee fi warra garaaf qabsaa'u jiruutu addaan gingilfame warri garaaf qabsaa'aa ture bilisoomee jira bilisoome warri sabaaf qabsaa'aa ture qabsoon itti fufti galmaas ni geesse nuti warri sabaa qabsaa'aa ture qabsoon teenya galman geenye itti fufti akkasii dubbii tanakaadhaa san hadiraa biraan naangaa dubbii tanakaa fi nageessa oddoo dubbii hadiraa biraan nagaa rabbii ja'a biraan nagaa dubbii san biraan nagaa rabbii ja'a wanti ramaddiin oppidoodhaan asitti bakkatti deeggareen jira ramaddii oppidoodhaa akkasitti ramadde oppidoo deeggareetiin jira bakkatti fantastic akka gaarii ramadan namuu gahee isaan maltu kenniniif oppidoon gahee isaan maltu ramadan nageessonis gahee isaan maltu arkatee jira congratulation nageessa oddoo dubbeedhaa haqa Oromoodhaa eegi alaa nu biraa galtee ummata Oromoo irrattiidhaa murteessitee ummata Oromoon cafaqin nageessa oddoo dubbeedhaa waa keetii buruwaasa buruun si gorsa ammaa miti arraa miti ati buruun si gorsa garuu haa ta'u oppidoon ramaddii siyaan yeroo duraatiif oppidoo akkaataa itti nama ramaddu ammaan deeggara namuu dandeettiidhaan edaa oppidoon nama ramaddu ni qabdii ammaan arge nageessoo dandeettii ramadanii tanakaadhaas dandeettiidhaan ramadan mucaa gurraachisa eenyu maqaansaa sanis wantaa ramadan dandeettiidhaan Amboo Urgeetis dandeettiidhaan ramadan Amboo Urgeetis nama waa takkallee maqaasaatu kata'uun beekne kadha akkuma tanakaati Amboo Urgeetii fi tanakaan garaagarummaa takkallee qaban takkallee Amboo Urgee maqaasaa ispeel godhee katabuu hin beeku he doesn't know tanakaan maqaasaa ispeel godhee katabuu hin beeku hangaasaa Ibrahim jedhee katabuu hin beeku mucaan gali gurraachi kun eenyu maqaansaa maqaatu hin beeku mucaa gurraachi bisota irraa galee bilisummaadhaan uummata keenya barsuu dhufe bilisummaadhaan qaraaseetiin dhufe bilisummaa nuti Ameerikatti hin qabne isaan asi qabaniiti bilisummaadhaan qaraasisuudhaan dhufe mucaa sun eenyu maqaansaa mucaa gurraacha qaamsuma tokko haatee zalaalam dhagee warreen kun cuftinuu dandeettii ifiitiin ramadaman warri Johar arrabsuus dalagaan isaanii wanni isaan beekan arraba wahi arrabsanii jechuudha warri waa arrabsuus dandeettiin isaanii arraba
warri waa faarsuu ramadame dandeettiin isaanii waa faarsuu qofa waa'ee bulchiinsaa keessa seenuu hin danda'u ummata kana. Oopidummaanuu bulchiinsaaf tana kaa hin qaadimtu because ni beekanii jechuudha. Ni beekanii jechuudha hin qaadiman bulchiinsaaf hin qaadiman. Silaammoo gaafa gali mucaa kun waan xiqqoo na gaddisiisu waan wallaahi qalbii ni cabsaa. Gaafa galu du'aa naa godhaa jee kadhate wallaahi du'aa inni illee numaan godheef tana haadhaan baanu. Du'aa naa godhaa jee gaafa inni kadhatu du'aa ani illee godheef gararraa hin godheef. Hunoo itti gaafatamaa dameeti hawaashii gadi na godhuu deemanii du'aa naa godhaa warri natti ni naafni du'aa naa godhaa itti gaafatamaa dameeti hawaashii gadiitiin tahuu deema yaa Oromootiyyaa du'aa naa godhaa guujo wallaahi du'aa godhe yoo amin jembee kuni du'aa godhe aboo rabbi bakkaan siyaa ga'u aboo rabbi muraada keessaa guutu yaa tana rabbiin dadhabbii kee kana gartee irraa hagoogee dandeettii teetti mul'isee oopidiyootan rabbiin si haa shuumsisuu jeetiin du'aa if keessaa baheetiin godheef. If keessa be rabbiin dadhabni kee kana sirraa haa googu dandeettii jajjabduu godhee rabbiin itti haa ibsu jarri kun si haa shuumu jeetiin du'aa godheefi anaa rabbiin nan dhageenyensa du'aa tana yeroo duun anuma dhagaa farqaa tana rabbiin nan dhageenyensa gaafa inni yaa Oromootiyya yaa warra natti ni naafne du'aa naa godhaa maali yaa tana kaa maali hunoon gartanii itti gaafatamaa dameeti hawaashii gadiitiin ta'uudhaa deema aboo rabbi si haa taasisu namni kun Facebook irraa dooktar Tanakaa rabbiin si haa taasisu si haa milkeessu aamin obboleessoo baatii meeqaa hunoo dhiirti galtee torbaan lamatti sadarkaa Oromeetti aangoo qulfii harkatti ati galtee baatii torbatti mana keessaa gabbahuu hin dandeenye mana keessa teesseeti hulaa rakkoo saniin gabbaatee jo haji butta haasawni kee haji buttaadha namni bar haasaw muudii dhageeffataa hanallee akka gurra dhageeffatallee miine namni bar haasaw ni jijjiira anamma kalee waan biraatiin haase arra waan biraatiin haasoo jira borummaas waan biraatiin haasoo ta'a namni gurra dhageeffataa ifiit kanaa yaadee silaa haasoo ni jijjiira ati gobbaate haji butta maal godhe Haji Buttaan foto kee Haji Buttaan harka dhiqate Haji Buttaan what is this maalumma nam tokkorraa haasawaa ooluun Haji Buttaa haya jenne fudhanne bakka Haji Buttaa bakka nuufta girisaa jettan haya fudhanne bakka haya ammaa jijjiiroo waan biratti nuufii miti gurra warra si dhagahuutiif yaadi. Tikko haasoo tikko qayyarra argibu ትንሽ ቀየር tikko raajjire zalaalam waan tikko haasoo wallaahi namni ergee haasoo sinjisuun yaa tana wallaahi si tuffatan namnummaan si ergee dhaqiitii joora arbisiisun jisuun nama dhugatti si tuffate beekadhu dhugaan siim gorsa obbulummaadha namni waan gugwaa kana gabbee jiisiin juu nama dhuga si tuffate beekadhu namni si habaju namni wahi beekta je'ee si yaadu waan akkanaa kana godhiisiin hin jiru sirraa so'ataa'u sirraa qaanfataa'u an namni dhufee dhaqee harkana ji borukas ji yoo naan jee namni sun diina kiyya namni sun nama na tuffate namni sun nama nan beeyne si galee ati ifillee tuffachiifteeti maatii kan tuffachiiftee Tanakaa aangoon qabachuu deemaa jettee galti gaafa galtu aangoodhaan akka nu deemanii aangoodhaan qabachuudhaa deemaa jettee galti gaafa galtu si galee aangoon ta'e hulaa xiqqoo san keessa teessee achi keessaa nama arrabsuudha maallaqni siif kafalama dogoree maallaqni siif kafalama garuu maatii qabaachuudhaa fi nama qabaachuudhaa fi maallaqa qabaachuu kamtu jaala maallaqni yoo ati kuftee ol sin kaasu maallaqni Oromoo arrabsitee fidde yoo ati kuftee ol sin kaasu garuu yoo nama qabaatti namni kun nama gaarii kanaati jaa namni si birin kutu abbaan fedhe si birin kutu namni kun nama gaarii kanaati nama waan gaarii yaadu
nama gaarii dubbatu sibiran kutu biliyeena qabaachuurra nama qabaachuudhaatu irra caala ati nama if dhoorkitee maatii if dhoorkitee aalii if dhoorkitee nama keessaa if galchitee hoteela ruumii xiqqoo san keessa teessee achi keessaa nama arrabsuudhaan haajii buttaa jechaa ooluudhaan hin beekamtu aangoodha hin arkattu. OPDOs are using you for a short term, my brother. Do you understand? They are using you for a short term. Sidar Buraftan, Chafera Mismal Jeja, Wallahi Lazim Obilal Karim, Kan Akan Behutin Bear. Namakan Gasa Dahana, Abuman Fedehu, short term midaf ittifai dao Malay, long term midaf in Barbada. Namawa Arabs, Yerunda Namawa Arabsu. Namni short termiidhaaf barbaada yeroo gabaabduudhaaf barbaada malee yeroo dheertuudhaaf hin barbaada. Maaliif? Namni kun lakkuma waa arrabsuuni maqaasaa if xiqqeessaadhaa deema. Namni kun lakkuma waa abaaruun if tuffachiisaadhaa deema. Warri isa ergees ni beeka. Warri mootummaatis ka isa erge taayyeen ni beeka. Akka inni krediitii isaa guyyarraa billeessaadhaa jiru akka uummata keessa gabba'uu hin dandeenye warri ergees ni beeka. Purposely garuu waan kana waan godhu barbaadaniif godhaa jiran. Inni kun hin galuuf tana haadhaame. Inni tana haadha kun hin galuuf. He doesn't understand. He cannot see. Summun bukumun ummiyuun fahum la yarji'un. Warra aan rabbi akkas jeensan amma tana kaan warra ija ni qaban malee hin arkaniin gurra ni qaban malee hin dhagayanin sigire iji gubbate isbade laalee wayin arku waan hamtuudhaa fi gaarii addaan hin beeku laalee gurra qabaa hidhaga sagaleedha garuu sagaleen tun waan gaariin deemti moo hamtuun deemti waa takkallee irraan beeku rabbiin duudaa tana haa godhee uume Jafar Limba tana haan biraa guddaan amma gadi the manager of all Tanakhas actually. Jafar Ali is the manager of all Tanakhas. Hoggani Tanakhota Hundatumma Jafar Ali Tanakhan Guddan. Tanakhan also Watakalli Karatin Kamne, Titai Gafa Silasela Arkaten, Politica Antin Talaji Iflafo. Titai Gafa Silasela Arkaten. Siasat Intaluno or Baduma Tigataman Tanakhota Hunda Jafar Ali. Sheko Hason, one how you go to Fakate. Asosama Dubisun, Asosama never race Dubisun, one Namasiasa is a go to Fakate, it Gavataman Tanahota Hunda, or Ligala Baktaka, Jafarelit. Amatar Honin Dulufan, Hawasa is a Gabundan, Hawasan Hason Dandan, will update Motuman, Furushka Drogurte, a colonic abertation. Furushka Drogurte. Konko droguran akumuloni jima drokhan dugati droguran namni akamitti namni harkafitin ashanguliti god Jafar Ali akamin namni harkafitin ashanguliti god Tanakha bobbas Tanakha omish. Jafar Ali. If you Tanakha omish. Tanakha ma make anov. Khanu days. Jafar Ali. Tanakha make anov khanu days. Yo hanga o video wa katichila tutti. Tanakha omish mun shakin kab. Jafar Ali masi bakkikatti wa chila tanjirtu. Ini da kayura dura abata. Dake ula dura abbatin bakkumma wonni laatan jirtu dake ula dura abbat nukennaga tanaf dufne tanaf na marabsu jirra tanaf katti moti grisa yenne isin farsina khana barreti wa nukenna wa fataru Jafar Ali bakkumma qoonqoon jirtu rahin dabtu zalalam bakka dhugaatiin jirtu bakka wonni nyaatan jirtu bakka foon jiran bakka shiishaan jiru bakkuma rizqiin dilli kun jirtu ra Jafar Ali dabtu Dake namni ula dura abutis. Tanakhan is a case. Tigele, Gava Tipelis one Tipele when got out exactly the same.
برسيسها ولا لا ما تبي تتايد عن برسيس نمبر نما سياسة نمنقوتو politician نمنقوتو حيو نمنقوتو بيخا نمنقوتو جولي ولا سدي أفرقاتو تا أسوسما أكم بريسليد بفتميك أجر جولي دنديتي وما داقبت تان ولا سدي أفرقاتو تا أسوسما بريسليد بفتميك أجر جافرلي أسوسما خنانين بكمي أبو هاي PhD قبضبو واتلك نمنمان سيقو هنجرو يا هيو خين أبو أتنو بيخات أسوسما دبفتي مالي نمني كبتي افتك كيس نمني مداك خيتي خنك أبو أسبيد بتشون كابو جافرلي نمني مداك خيتي خنك أبو نمني إغلورسين قدام كندوبر رانجرو أسبيد بتشون كابو دبتشون كابو أفان دبتون كابو سلام ما تدبتشو باتي وان كي خنهون دن دبنوها نمني سلام ما هايو مسبيخ نمو مقرأي سبيخ نمني نمو يونيفرسيتي سيني ديغري أركتي لما أركتي سدركتي PhD كو سيدي شرمون سيتو ندب بساعد آجر خنهون داو أكتوات كمبين because we have to talk يلي قنافو أولو لما يقل ترى دابي جفرالي هاي جولي والكولي جارتي ترى هاي جارتي جفرالي هايودا هنبولشو هررجي أبولشو هررجي دامتي ماتي تيتي بولشو نديسو هررجي ما بولشتا هررجي دان دي جرتا أتينا ما هررجي دي جرو أكم ترجي بولشو نديس أتينا ما هررجي دان دي جرو أكمتي جولي دان أولونا أوفادا هاسو أنا دوبتي جفرلي نو أبولشو جاتي أنا زغرتي أنغو كان أركض هررجي كام بولشو مال بولشتا أكمتي ياداو جفرلي أكيد كتير داو خنو تفيد مالين بلشته دنديتي غير بلشته أتي دمينو ما كنت بسبر بعد تنتيشت مغرتة نقاتي سيف بدري تيشت بنياتة شيشة أرسادا نو أكيد تبي بلشته نمني بيجي بلشته نمكناتي متي هاي نمني جنا مان كي متشاو بيجي بلشته نندو نو نمني جنامان ورسلا دوغاتي داوجين وممي دوغاتي ساني عاداتو ويت دوغان كبان غلغل دوغني غلغل ايغا بيت دانغلت ايغا باندرام بوتي بوداي دقني غلغل دوغان اتنما جنامان مچاوي كديمو ايسان بيبلچ تجفرلي مالي ندب بفتا وان هنتاني بريشتيتي وان هنتاني ندب بساد اجرت وان تاني هندو بدو سيتو وان تاني بري سيتو أورومو أنجريساج إيه بريس جفرلي أكسنا بدو I'm talking from that point سلا أتي أورومو أنجريساج شوباتي وان ما سو هندو بدو كده خنم باسو أمبتي إيجا باندرام بوتيه لويتي ورسلا dhugaatii dhuguun araqee dhuguun isaanii aadaadha amma araqeen beekamtuun araqee tuulamaa jiran araqee salaaleedha jedhanii isaanuu eega baandiraan bu'uu yaqiinfataniiti dhugaatii eegalan ati garuu bariisaadhaani fuula dhiqattee eegalta namni akkanaa biyya bulchuu hin danda'u namni ganama fuula dhiqatee dhugaatii eegalu faxaraa wajjin biyya bulchuudhaa miti maatii fi bulchuu hin danda'u you cannot. That is you, Jafrali. Creating kebada. Namni wabulchu, biya bulchu dabiti. Namni jarti fudu huguda kati manan tala huguda kati waran tala huguda ke. Gurban kun nama akkami jani gafatan. Jarti fudu daf. Intala gafachu daf jaratte intala balutan fudun fedana dak agudette. Gafin durata warisun gafatu. Gurban kun nama akkami. Nama dalagatu. nama carraaqatu nama hawaasa keessa kabajaa qabu nama haadha abbaa kabaju nama aalii isaa kabaju jameeti gaafatameeti qoratamee sigalee hayyee eegalma abaluu taati eega nama kabajaa qabu taati eega nama carraaqatu taati namni kuni intala teenya itti kenninius
ni bulfataa jedhaniiti si amananii si kennan intalaahuun tala dhalaadha. Akkasimi Jaafar Ali krediitii hin qabdu, krediitii bareedaa hin qabdu. Oromoo bulchuudhaaf maqaa gaarii hin qabdu, seenaa gaarii hin qabdu.